tolega ati eenyu seedhu walii wajjiniin ilaalaa irraa baay'ee akkasiin awweer taatan abdii guddaa isaan godha. Amma iddoo amma jirrutti ani eenyu seedhu yoo deebisuu baattellee anis yoon isa sii deebisuu baadhellee ati garuu eenyuun akka hin taane sitti himuu nan danda'a. Yeroodhuma coachingii kana na biraa fixxuyyuu eenyu akka ati taate anatu sitti hima miti yookaan immoo nama kan biraatu sitti hima miti. Eenyu akka ataatee kan argatu si'i. Eenyummaa keessa dhugaa isatti dhalatte sana kan argatu si'i. Ani garuu eenyummaa kee akkamittiin akka ati argattu suutadhee sitti agarsiisuu nan danda'a jechuudha. Inni gaa jireenya kee keessatti isati eegaa jirtudha. Si qofa miti isa addunyaan kunii fi addunyaan dhufuudhaaf jedhu yookaan immoo namooti addunyaa kanarra jiraniif namooti addunyaa kanarratti dhufuudhaaf jedhan waan isaan eegaa jiran. Namooti kanaan dura addunyaa kanarra turanis fiixaan ba'umsaaf milkaa'ummaa isaanii kan guutuu godhu waan tokkotu si keessa jira jechuudha. Wanti sun ba'uutu irra jira. Inni eenyummaa keessa dhugaadha. Amma iddootti tokko taanuu qabna namooti biyya lafaa kanarratti uumamne hundi keenya. Wal malee fiixaan ba'uu, wal malee bakka ga'uu, wal malee guutuu ta'uu hin dandeenyu. Dhalooti warri kanaan dura turan illee wanti isaan hojjetan, wanti isaan yaadan, wanti isaan saganteessan kan inni bakka ga'u, kan inni fiixaan ba'uu danda'u wanti si bira jiru ba'ee yoo itti dabalameedha. Wanti si bira jiru ba'ee ittiin dabalamu yoo ta'e wanti isaan ga'eesaa irraa hojjetanii darban suni seelkoo ta'ee hafa. Hir'uu ta'ee hafa. Isaan ga'ee isaanii taphachuudhaanii milkaa'ummaa isaanii gonfataniiru. Haa ta'uyyuu malee wanti addunyaa kanarratti hojjetamuu barbaadu uumaan ilmaan namaatiin da'atee wanti addunyaa kanarratti hojjechuu barbaadu suni isa kan saaniif duwwaa utuu hin taane isa kan keetiis hin barbaada. Kan namoota addunyaa kanarra turanii, kan namoota addunyaa kanarra jiraniif, kan namoota addunyaa kanarra jiraachuuf jedhanii hundinuutti da'amee inni kan keetii yoo keessaa fi ammayyuu hir'uu ta'a. Kanaaf wanti ati barbaaddu suni waan uumaan karaa dhala namaa hojjechuudhaaf yaade tokko guutuu godha. Kanaafuu barbaachisifni eenyummaa kee argachuudha amma kana cimaadha jechuudha. Si duwwaa miti wanti inni fayyadu. Tarii wanti inni si fayyadu baay'ee xiqqooyyuu ta'a. Sirra caalaa garuu kan itti fayyadamu namoota addunyaa kanarra jiranii fi namoota addunyaa kanarratti dhufuudhaaf jedhanidha. Namooti kanaan dura addunyaa kanarra turanis immoo inni isaan hojjetan sun fiixaan ba'ee hagammadanii fi gumaacha qabachuudha isaaniifis. Irra caalaa garuu uumaan kee hin gammada. Sababiin inni si uumeeftu iddoo gaa waan ta'eef, sababiin inni si hojjeteeftu iddoo gaa waan ta'eef. Isanni utuu ati hin uumamin dura yaada isaa keessaa waa'ee keetiif qabutu bakka gaa waan ta'eef. Isanni uumamuu biyya lafaa dura waa'ee keetiif yaade, waa'ee keetiif saganteesse, karoorse, waa'ee keetiif isanni murtoo godhe, isanni sii kenne, isanni si keessatti hojjete sana addummaa keessanatu mul'atee bu'aa buusa waan ta'eef gammachuun isaas guddaadha jechuudha kan uumaa keetii. Kanaaf wanta kana baay'ee seriously akka ilaaltuun barbaada. Maal yoo natti hafe hoo jettee waan ati dhiisuu dandeessu wayii miti jechuudha kun. Dhimmi kuni dhimma kee qofa miti. Dhimmi kuni dhimma maatii kee qofa miti. Dhimmi kun dhimma buddeenaa miti. Dhimmi kuni dhimma horii argachuurra darba. Dhimmi kuni dhimmuma jireenya ati addunyaa kanarra jiraatturra darba. Guddaadha dhimmi kun baay'ee guddaadha. Kanaafuu itti yaaddee akkati hojjettuun barbaada. Itti yaaddee akkati hojjettee milkeessituun barbaada. Amma gaa waan guddaan asii kaasuu barbaadu maal akkati hin taane sitti himuu barbaada. Maal akkati hin taane yoo sitti meedhee isaan amma asitti himu kan hundumaa
yoo ofirraa kaafte yoo deebitee ittiin of waamuu baatte yoo si akka hin taane hubatte aware yoo taate isaan kana alatti eenyummaa kee barbaaduu deemta jechuudha. Inni kun baay'ee hojii sii saffisa. Lammaffaa wantoonni ati utuun ta'in an ta'eera jettee ittiin of waamte kun akka jirutti wantoota si daangessanidha waan ta'aniif daangaan kallattii hundumaatiin yeroo sirraa cabee jiru dallaan sitti ijaarame wa'ii gaafanni sirraa jigu yookaan immoo golgaan sitti golgame wa'ii gaafanni sirraa tarsa'u fageessitee kallattii arfaniinuu ilaaluudhaaf hin dandeessa jechuudha. Golee arfanuu ilaaluu dandeessaa. Asii olis asii gadis gara bitaattis gara mirgaattis gara kaabaattis gara kibbaattis kallattii hundumaatiin ilaaluu waan dandeessuufi yeroo sana eenyummaa kee argachuudhaaf baay'ee carraa guddaa qabaatte jechuudha. Waan gurguddaa torban sittima waan ati hin ta'in waan sin ta'an tokkoffaan maqaa kee miti ati. Namooti yeroo eenyu ati jedhanii yeroo isaan nu gaafatanii wanti nuyi jalqabatti himnu maqaa keenya. An fakkeenyaaf maqaan koo Kefyalewdha. Akkoo kootu naa baase. Eewuti maqaan kee yoo jedhanii Kefyalew kaffeedhaan himachuu jaalladhaani. Kaffeedhaa hidheetanii himadhachuudha maqaa koo. Inni kun ergan gaafan dhaladheetii kaasee hamma ammaatti wantan ittiin waamaa jirudha. Maqaa koo kana garuu kan naa kenne akkoo kooti. Yeroo naa kennite sana waan yaaddee naa kennite qabdi. Akka yeroo keessa jiraataa jirtuutti, akka wanta beektuutti, akka wanta sheedhaa galeetti, akka waan hubatteetti, waan hubatteerra, waan beekturra, waan naannoo jirurra, waan biyya keessa jirurra dhaabattee maqaa kana naa kennite jechuudha akkoon koo. Ani garuu maqaa kanaa yoo jettanii maqaa kana miti garuu maqaa kanattan programmed ta'e. Maqaa kanattanii programmed ta'e. Ergan dhaladhee kaasanii maqaa kanaan utuu na waamanii iddoo tokko ga'ee gaafa isaan na waaman galagalee gaafan ilaaluu jalqabu iyyuu isaanii, kolfuu isaanii, harka walitti naa rukutuu isaanii, na hammachuu isaanii yeroon yaadadheedhu wanta kana yeroo isaan na waaman awwaachuun gaariidha jedhee waan an yaadee godheedha jechuudha kun. Jechuun yeroo ijoollummaa sanatti namni kam hundumtuu akkasumatti maqaasaa bare. Waan hundumaa namootatu erga nu addunyaa kana dhufnee nu barsiisanii jechuudha. Kanaafuu eenyummaa keenya utuu hin taane namooti haati, abbaan, akkoon, obbolaan namooti nu guddisanii akka ofii isaaniitii guddatanitti yookaan immoo akka barbaadanitti naannootti gaariidha jedhanii akka yaadanittitu maal nu godhanii maqaa nu moggaasanii nu guddisanii jechuudha. Akka sanatti nu bocan akka nu itti nyaannu waan nuyi nyaannu waan aadaa nu ta'u akka nu itti haasofnu akka nu itti uffannu akka nu itti deemnu waan hundumaa keenya aksentii keenya waan hundumaa keenyatu hojjetame. Waggaa torban jalqabaa keessatti subconscious mind irratti kan hojjetamu kana jechuudha. Ergaa isa namni waggaa torban kana keessatti programmed ta'etu deebi'eetu jiraachuu jalqabaa gaafa waggaa 20 keessa dhaqee galu namni akkaataa keessaa ba'uu hin dandeenyetti jireenya nama sanaa keessatti waan mallattaa'uu fi namnis waanuma barate sanatu filate jechuudha. Filannoo keenya ta'a erga of barree waa ofii keenyaa of dandeenye mana mataa keenyaa baanee hojii mataa keenyaa qabannee jireenya mataa keenyaa yeroo geggeessuu jalqabnu sanas filannoon keenya maal ta'a isa programmed itti taane sana ta'a jechuudha. Isa programmed itti taane sanatu taanee ofii keenya argine jechuudha. Kun egaa hidhaadha. Mana hidhaa kanaa keessa jira. Almost nama hundumtuu jennutti. Namoota muraasarraa kana fee namooti addunyaa kana keessa jiran hundumtuu kana keessa jiru. Kana keessa turani. Kana keessa jiranus. Kana keessaa ba'uun garuu nurra jira. Kanaaf ati maqaa kee miti. Amma maqaan kee gammachuu yoo ta'e gammachuun maqaa gaariidha baay'isa way. Gammachuu yoo ta'e tola isaatti yoo si jijjiiranii
tola isaatti of waamta jechuudha. Yeroo maqaan kee jijjiiramu ati wanta ati jijjiiramtu badaan jiru ta'a. Dhiibbaan maqaa garuu guddaadha. Isa kana booddee isinitti nan hima. Dhiibbaan maqaa baay'ee guddaadha. Haa ta'uyyuu malee gammachuun tolosaa yoo ta'e an tolosaadha jedhee yoo himate yoo labsate amma maqaan yeroo jijjiiramu mootummaa biratti iyyuu beekamtii qabaateetu sartifikeetiin namaa kenname dur maqaan koo akkas ture amma akkasitti jijjiirameera jedhee seera qabeessa ta'eera maqaa jijjiirachuun biyya kamiin keessatti iyyuu namni maqaasaa jijjiirataa oola jechuudha. Namni maqaasaa jijjiirataa oola. Sababii isin taaneef eenyummaa keessa dhugaa waan hin taaneef maal gochuu dandeessa jechuudha? Jijjiiruu dandeessa jechuudha. Eenyummaa keessa dhugaa garuu jijjiiruu hin dandeessu. Amma inni nuyi jijjiiruudhaaf yaalaa jirru iigoo keenya eenyummaa keenya isa korraaptir ta'e irraatu gara oriijinaalii eenyummaa keenyaatti yookaan immoo gara eenyummaa keenya isa dhugaatti gara iddoo irraa dhufneetti of deebisaa irra malee waan biraa miti jechuudha wanti nuyi godhaa jiru. Inni nu amma keessa jirru kun isa nuyi itti boocamne waan ta'eef isa ofirraa kaafne haaraaf hojjechuu dandeenya. Maqaa kee miti jechuudhaati. Kitaaba qulqullaa keessa yeroo laaltanii uumaan maqaa namoota garagaraatu geeddaruu agartu. Kan Abrahaam geeddareera, kan Saaraa geeddareera, kan Yaaqoob geeddareera, kan Phaawulos geeddareera, kan Phexros geeddareera. Maqaan namoota geeddarameera jechuudha. Maaliifittu geeddarama? Eenyummaa isaanii ibsuu waan hin dandeenyeef maqaan isaanii geeddarama. Amma dandeessanitti maqaa gaarii qabaachuun keessan barbaachisaadha. Maqaa ergaa gadhee qabu keessumattuu maqaa negatiivii ta'anii ofirraa kaasaa please. Maqaa negatiivii ta'an ofirraa kaasaa dhiibbaa hamaa sirratti fida. Dhiibbaa hamaa rakkoo guddaa sirratti fiduu waan danda'uu fi hamma dandeessetti maqaa ittiin waamamtu kanayyuu maqaa kee miti ati garuu maqaadhuma ittiin waamamtu maqaa gaarii ofii moggaasi. Ijoollee keessaniif maqaa gaarii moggaasaa. Maaliif ijoolleen sun guyyaa hundumaa eenyu jettanii yeroo gaafattanii maqaa sana ofirratti dubbataa oolu waan ta'eef. Akkasumas immoo namooti maqaa sanaan waan waamaniif namooti abbaa sana waaman hundumtuu isa waan irratti moggaasanii fi eeggannaa gochuun keenya baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Eeggannaa gochuun keenya baay'ee barbaachisaadha. Waa'ee maqaa keenyaa ati maqaa kee gararraadha. Maqaa kee gararraadha. Tokko kana. Lammaffaa hojii kee miti ati. Hojiin ati hojjettu hojii tarii hin jaallanne yoo hojjechuu dandeessa. Hojii hin jaallanne yoo hojjechuu dandeessa. Kanaaf hojii kee miti. Namoonni yeroo eenyu maqaa isaanii maneedhanii hojii isaanii kaampanii akkasii keessaa waan akkasiin hojjedhaan jedhanii tofimu dhumarrattis gaafa namni du'ee jedhu tajaajila nama sanaa himuuf. Hojiin nuyi hojjechuudhaaf uumamne jira. Hojiin baay'ee barbaachisaadha. Hojiin nuyi horiidhaa hojii walitti qabsiifne yaanna yeroo hundumaa. Hojiin horiidhaa hojii walitti qabata miti. Nama hojjeteef badhaasin taa'ee horiin badhaasa nuu kennamuudha. Garuu sababa horiitiif hojjenna utuu hin taane sababa hojjechuun nurra jiruufitu hojjenna. Kanaaf yeroo horii argannu hojii dhiifna miti. Yeroo horii amma barbaannu argannu hojii dhiifna miti. Hojiin hamma bara lafarra jiraannutti waan nuyi hojjennuudha. Garuu hojii kees miti ati. Hojii kee sanaa gararraadhaati. Hojii amma hojjetaa jirtu sanaa gararraadha waan ta'eef isa kan akka itti yaaddee hojii keetiin of waamuu dhiisuun kee baay'ee barbaachisaadha. Sababii hojiitiin inni kaan medical doctor-dhaan, inni kaan lawyer-dhaan, inni kaan barsiisaadhaan, inni kaan activist-dhaan, inni kaan artist-dhaan, inni kaan actor-dhaan, scientist-dhaan, daldalaadhaan, qotee bulaadhaan, musician-dhaan namooti maqaa baay'ee qabu, maqaa hojii baay'ee qabu jechuudha. Maqaa hojii kana hundumaatiin immoo of waamu lafa nuudhannuttis namooti maqaa hojii kanaa nuu kennu. Kanaafuu hojii ati amma hojjetaa jirtudha malee eenyummaa kee isa dhugaa miti inni. Kanaaf anamma kanan hojjetaa jiraa jedhii himi. Bor isa hojjechuu dhiisuu dandeessa waan ta'eef. Bor waan biraa waan caalu waan guddaa hojjechuu waan dandeessuu fi hojii amma hojjetaa jirtu sanaanii of hin waamin. Hojii keessanaa gararraadhaati. Barnoota kees miti ati.
namooti barnoota isaaniitiin in himatu barnoota isaanii. Ani kanarratti baachilarii koo hojjedheeraa, kanarratti dippiloomaa hojjedheeraa, kanarratti baachilarii hojjedheeraa, kanarratti maastarsii hojjedheeraa, kanarratti PhD hojjedheeraa jedhanii barnoota isaanii hin himatu. Barachuun gaariidha, garuu barnooti suni innis eenyummaa kee miti. Eenyummaan kee baay'ee isa gararraadha. Eenyummaan kee baay'ee isa irra caala. Karikulamii namooti walitti qabanii waggaa 4, waggaa 5, waggaa 7 si barsiisantu eenyummaa kee ibsuu danda'a miti. Namooti barnoota kana qopheessan akkaataa isaaniif ta'utti siistemii mataa isaanii keessaa sinaannessuudhaaf waan isaan hojjetatanidha. Barumsa hin baranne yoo taates akka wanta chaansiin guddaan isaa si ba'eetti addunyaa kana akka nama addunyaa kanarratti gatiin qabneetti of ilaalin hin baranne ani gatiin qabu itti akka of yaadduu hin barbaadu. Barnoota gararraadha. Si keessayyuu barnootatu jira. Si keessayyuu kolleejjiitu yuunivarsiitiitu jira. Kanaaf akka wanti guddaa miisii goote, akka wanta milkaa'uu hin dandeenye, akka wanta waan itti uumamte sana argachuu hin dandeenyetti hin yaadin. Akka wanta inni carraa kee baay'ee si bal'isuutu hin yaadin baay'isawee. Yoon kana baradhee carraa koo akkas godheen bal'isan itti kuni baay'ee eenyummaa keetii wajjiniin baay'ee xinnoo akka itti yaaduun kee. Eenyummaa kee kana yoo argatte eenyummaan kee kuni waan biyya lafaa guutuu danda'udha. Addummaan si keessaruu waan biyya lafaa guutuu danda'udha. Wanta ittiin bal'isuudhaaf wanti barnooti si barbaachisu hin jiru. Kana bal'isuudhaaf barnooti si barbaachisu hin jiru. Wright Brothersiin xiyyaara sana hojjetanii addunyaadhaa kennuudhaaf barnooti isaan barbaachisu hin jiru. Steve Jobs iPhone hojjetee addunyaa kanarraan ga'uudhaan barnooti isa barbaachisa hin jiru. Namooti kampanii isaa keessaa CEO ta'anii hojjetan aratarii digirii 1 digirii 2 qabu ta'a. Barnooti wanti inni sirraa hanqisu hin jiru. Barachuun gaariidha, barachuun gaariidha. Karikulamii mana barumsaa garuu baay'ee jijjiiramuutu irra jira. Waan nu barbaachisu caalaa wantoota nu barbaachifne baay'ee isaatu iddoo sana jira waan ta'eef wantooti nu barbaachisan iddoo sana keessa jiraachuun waan irra jiraniif kan biyya lafaa guutummaa inni jechaa jiru kun kan Itoophiyaa duwwaatu hin taane kan biyya lafaa guutummaa karikulamiin barnootaa baay'ee fooyya'uutu irra jira. Ijoolleen waan isaan hin barbaachifne achitti baraa jiru, umuriin sun immoo baay'ee umurii gaarii isaan waan baay'eetti baruu danda'an. Kanaaf barnoota kee gararraadha waan taateefati barnoota keetiin yoo of waamte baay'ee of xinneessuu kee akkati yaadduun barbaada. Sanyii kee miti ati. Inni kun namoota tokkotti baay'ee siiriyeesii ta'uu danda'a. Namooti an Oromoodha, an Amaaraa, an Tigreedha, an Walaayitaadha, an Kambaataadha jedhanii of waamanii guutanii ba'an. Ani sanyiin kee eenyu inni yoo na gaafatanii sanyiin koo Oromoo jedheen himadha. Garuu sanyii keenya gararraadha nuyi. Sanyii keenya duwwaa keessatti of daangessinee of dhiisuun nurra hin jiru. Dabarsinee bal'ifnee guddifnee yaaduutu nurra jira. Waan saba keenyaaf ta'u, waan sanyii keenyaaf ta'u yaadaa, akkasuma immoo waan biyya keenyaaf ta'u, biyya Itoophiyaaf, waan Afrikaa guutummaaf ta'u, waan addunyaa guutummaaf ta'u yaaduutu nurra jira. Addunyaan kuni guutummaansaa kan keeti. Lafa bal'aa kanatu sii kenne uuman lafa kanarra akkati jiraattuuf. Lafti kuni namni yeroonni foonsaa kanatti baadiisaa kana keessa yeroo jiraatu, baadiisaa wajjin yeroo jiraatu namni akka inni irra jiraatuuf kan isaa kennameef lafa kana. Kanaafuu lafa kana guutummaarra jiraachuu hin dandeessa. Daangaansaa hin jiru. Biyyoonni daangaa qabu eeyyee. Biyyoota daangaa kana qaban kana keessa ati daangaa malee jiraachuu hin dandeessa. Keessumatti barammaa nuyi jirru kana keessa teknolojiin daangaa malee akka nuyi jiraannu nu taasiseera. Kanaaf amma as Ameerikaa keessa taa'ee tananii namni Afrikaa taa'ee, Awurooppaa taa'ee, Eeshiyaa taa'ee, Awustiraaliyaa taa'ee, addunyaa kanarraa moggaasaa taa'ee wanta inni barachuu danda'uun qopheessaa jira. Hin danda'amaa jechuudha. Kana jechuudha wanta hojjedhu daangaan qabu jechuudha. Onlaayinii waan meeqa gurguruu dandeessu.
bilbila laalaa as taa'ee namni iddoon itti haasa'u xiyyaara laalaa ganama sii fuudhee galgala iddoon ittiin isin ga'uu danda'u teknoolojii wanti inni nuuf fide sooshaal miidiyaa laalaa namoonni akkamittiin akka isaanii walii wajjiniin haasaa laayifii walii wajjiniin sheerii godhaa akka isaan jiranii waan baay'ee irraa baruu dandeenya. Kanaaf ati eenyummaa kee argatteennaan eenyummaan kee kuni wanta daanga'uu hin dandeenye sababa ta'ee fi sanyii keetiin of daangessuurraa daangaa kallattii hundumaa ofirraa bantee ani namoota biliyoonii 8 addunyaa kanarra jiran qaqqabuudhaaf bira ga'uudhaafanii uumame wanti ana keessaruu namoota hamma kana nyaachisu obaasuu uffisu tajaajilu jireenya salphisuu fi rakkoo isaanii hiikuu hin danda'a jettee yaaduutu sirrachuudha. Namoota biliyoonii 8 addunyaa kanarraa qabnu qofa utuu hin taane namoota ganaa addunyaa kanarratti dhufuu danda'an wanti tajaajilu risoorsii guddaansaa ana keessa jira an dinqiittan uumame jettee yaaduutu sirra jira. Kanaaf sanyii keerra hin dabartaati. Sanyiidhaan hin daangeffamin sanyiitti hidhamtee waan itti dhalatte sana ta'uurraa of hin qusatin of hin hanqisin. Baay'ee bal'ifnee ilaaluutu bal'ifnee yaaduutu nurra jira. Akkuma kana biyya keetii ati biyya kees miti ati isuma nama siniin jedheedha jechuudha. Kaataagorii tokko keessatti ilaaluu hin dandeessa. Amma paaspoortii biyya baannuu qabna. Eessa biyyi jireenya kee yookaan lammii eessaati ati yoo nuun jedhanii lammii Ameerikaatiin jedhan lammii Ameerikaati. So ani tokko immoo ani Itoophiyaawwiidhaadha. Biyya keetii reeti biyya kees miti ati biyya keessa jiraattu sanaa gararraadhaati. Biyya keessa jiraattu sanaa gararraadhaati. Nama jaarraa kanaa duwwaayyuu miti ati. Wantati lafa kanarra keessee deemtu leegasiin kee darbee biyya fagoo ga'uu danda'a. Steve Jobs kan inni biyya lafaa kanarraa deeme yookaan kan inni itti du'e bara 2011 keessa. Amma bara 2022 keessarra yeroon kana rekoordii godhaa jiru. Waggaa 11 jechuudha namichi kun erga biyya lafaarraa deeme. Iddoon hin jirretti iPhone'iin akka inni itti nama tajaajilaa jiru ilaala. Iddoon hundumaa biyya hundumaa lafa hundumaa almost harka nama hundumaa keessa galaayeera. Software Steve hin beekne baay'ee isaatu iPhone sana keessa jira. Inni galee lafanni hin jirretti amma kana guddate jechuudha. Lafanni hin jirretti. Inni hin jiru wanti isa keessa ba'e garuu ammayyuu addunyaa tajaajilaa jira. Wright Brothers hin jiranii wanti isaan keessaa ba'e ammayyuu addunyaa tajaajilaa jira. Thomas amma hin jiru ibsaan isaa garuu maal godhaa addunyaa kana tajaajilaa jira. Wantati gara biyya lafaa kana fiddee lafa kanaaf addunyaa kanaaf wantati dhiiftee deemtu taa'ee yeroo dheeraa kwaalitiin isaa dabalee speediin isaa dabalee baay'inni isaa dabalee kwaalitiinis wanti hundumtuu isaa dabalee addunyaa kee tajaajiluu hin danda'a jechuudha. Kanaaf bal'iftee guddiftee akkati yaadduni si afeera. Biyyarra hin dabarte jechuudhaati. Biyya gararraadhaati. Mootummaa biyyicha keessa jiru gararraa akka taate beekuun kee baay'ee barbaachisaadha. Maallaqa keetii ati lakkii maallaqa kees miti ati. Maallaqa addunyaa kanarratti waa'ee maallaqaa walii wajjiniin hin barannaa kophaadhumatti jechuu kooti. Maallaqa hamma barbaadde qabaachuu hin dandeessa. Hamma barbaadde qabaachuu hin dandeessa. Isa tamittiin akka ta'e sin barsiisa. Garuu maallaqa kanaati. Maallaqa kanas miti ati. Maallaqi badhaasa hojjettee waan sii kennamuudha malee maallaqi eenyummaa kee miti. Maallaqi waan baay'eedhaaf si gargaara. Maallaqi waan baay'eedhaaf si gargaara. Kaarensi addunyaa kanaati kan inni ittiin wal binnee wal gurgurruudha baay'ee barbaachisaadha. Maallaqi garuu maallaqa miti ati. Maallaqa gararraadhaati. Maallaqi gooftaa kee yookaan maasterii kee utuu hin taane hojjetaa keeti maallaqi. Hojjetaa keeti. Gooftaa kee godhattee yoo itti isa tokko barbaade si naannessa, isa tokko barbaade si ergata, isa tokko barbaade si godha. Yoo gooftaa isaa taate garuu ati si tokko barbaade godhaan. Kanaaf inni hojjetaa kee situ hojjechiifata. Yoo akkamittiin akka inni hojjetu beektee hamma barbaadde qabaachuu dandeessa jechuudha maallaqa addunyaa kanarratti. Yoo situ maallaqaaf hojjeta ta'e garuu sa'aatiin ati qabdu guyyaa keessatti murtaa'aa waan ta'eef horiin ati qabaattus baay'ee murtaa'aa ta'a. Kanaaf namooti horiidhaaf hojjetanii horii isaan qaban baay'ee xinnoodha.
Sa'aatii ganama 9tti ba'anii galgala 5 PM itti galu yoo ta'e sa'aatii 8 hojjetanii 16 yoo hojjetanii 16 hojjetee namni sooromuu danda'u hin jiru. Hard workersonni sooromanii addunyaa kanarra hin jiran. Hard workersonni horii hamma barbaadan qabaatan addunyaa kanarra hin jiran. Maaliif hard workerii ta'uudhaan horii baay'ee argachuu waan hin danda'amneef. Yoo horiidhaaf cimsitee immitee hojjettee wanta dargattu baay'ee xinnoodha. Yoo horii hojjechiifatte inni hojjetaa kootii ani maasterii isaatii inni immoo sarvaantii kootii tajaajilaa kootii jettee yoo yaadde garuu akkamittiin akka itti ergitu iddoo kamitti akka ergitu iddoo kamitti akka investii gootu atiin teessaa inni si hojjetaa jechuudha. Kanaaf maallaqa kee miti isa gararraadha baay'ee maallaqa kee miti namooti maallaqa isaaniitiin of waamu maallaqa malee jiraachuu akka hin dandeenyetti yaadu maallaqaan vaaliyuu namootaa ol kaasanii gadi buusu. Kanaafati maallaqa kee sana gararraa akka taate beekuun baay'ee barbaachisaadha. Inni torbaffaan amaloota kee miti ati. Amala garagaraa uummata namni. Amala garagaraa. Amala sanas namootarraa ilaalleetu waan dhageenyurraa, waan arginurraa, waan mediteet goonurraa, waan hawaasi qaburraa fuuneetu amaloota sana uummanne. Kanaafati amaloota kee sanas miti. Kanaaf maal gochuu dandeessaa? Amala ittiin of waamtu keessumatti negatiivii ta'an. Siin kan si miidhan, namoota kan miidhan, environmentii ati keessa jirtu kan miidhu, uumama kana kan miidhu hundumasaa ofirraa baasuu hin dandeessa. Resistii godhuudhaan miti garuu ittiin wallaansoo qabuudhaan miti. Attamitti akka ta'anii walii wajjiniin ilaallaa viidiyoo isa taanutti isin dabarsa.